Waajjirri dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa sosochii maasa ispoortii gaggeessuun sagantaa ashaaraa magariisaan duula biqiltuu dhaabuu kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti raawwate. Sagantaa duula biqiltuu dhaabuu kanaan sanyii biqiltuu maangoo fi avokaadoo irraa wal fudhachiifame kan dhaabame yoo ta'u sosochii ispoortiin jalqabsiifameera. Duula ashaaraa magariisaan sagantaa biqiltuu nyaataa dhaabate irratti hawaasa argameef ergaa kan dabarsan itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulugeetaa Qaabatoo maatii ispoorteessitoota bakkatti argamaniif galata qaban ibsuun biqiloota nyaataaf oolan 6,000 ol dhaabuu dubbatan. Ashaaraan biqiltuu magariisaa kun kaayyoo hedduu qaba. Duudhaa Oromummaa isa kaleessaatiinis walitti hidhata. Oromoon bosonaadhaaf mukkiidhaaniif kaleessa irraa kaasee dhaamsa qaba, kunuunsa qaba. Kanaaf duudhaa sanatti deebisuudhaaf labsamee maatiin ispoortii kun daa'ima dhalootaati. Innuu biqiltuudha, innuu kichuudha. Kanaaf kichuuwwan kanneen ispoortiidhaan akka ciman qaama qalbiin akka jabaatan carraa argate hundatti ijoollee isaa ispoortiitti akka bobbaasu dhaamuu fi barbaada. Karaa biraatiin immoo maatiin ispoortii kun waamicha mootummaan misoomaa kun taasisu irraachuu qaba, dhagahuu qaba. Itti aanaa hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii obbo Misgaanaa Bashaa akka kutaa magaalichaatti bara kana marsaa sadaffaaf duula dhaabbii biqiltuu gaggeessaa jiraachuu himan. Akka kutaa magaalaa keenyatti kan itti deemne guyyaa sadaffaa keenya erga jalqabne walitti aansuudhaan Day 1, Day 2, Day 3 jechaarra ittiin deemaa jirra. Ergaa hawaasaa dabarsaniin biqiloota dhaabatan kunuunsuun irraa fayyadamuuf akka qophaa'an dhaaman. Kan dhaabne kan ammoo ganna kana kotuun hin barbaachisaadha. Kunuunsuun barbaachisaadha. Bona gaafa bokkaan irraa dhaabbate immoo bishaan obaasnee garuma jenereeshinii yookaan dhaloota dhufu dabarsuun barbaachisaadha. Hirmaattonni sagantaa yaada raadiyoo EBS'if qoodan biqiloota dhaabuun jireenyatti fufsiisuudha waan ta'eef kunuunsuufis qophoofneerraan dubbatan. Gaheen hawaasaa biqiltuu dhaabee biraa deebi'uu qofa osoo hin taane yeroo yerootti kunuunsuu, bishaan obaasuu akkasumas beeladoota adda addaa irraa eeguun hanga inni guddatee biqilaa guddaa ta'e ispeeshaalii bara kana immoo biqiltoonni dhaabamaa jiranii biqiloota nyaataaf tolanidha. Sun gaariidha. Hawaasni garuu dhaabee deebi'uu qofa osoo hin taane yaa ganna akkuma beekamu biqiltuun baay'inaan ni dhaabata. Garuu itti fufiinsaan kunuunsuun barbaachisaadha.